heerumte moo hin heerumne umriin kee meeqa osoo hin sabin mudannoo waa'ee jaalalaa irraa nuuf himi siin jetti. Eenyu yaamteen anje. Ani salachuun maa yaame maaliif nu yaamteen anje. Waan si yaame maaliif beeka duba eenyu jaalattee min anje isaan jaaladhe nya kan hin jaalatu. Ana akkasuma daayee kabarata kana qicee kutee beekte. Mudannoon abbaa kiyyaa hojii qabu sun tamii lafa abbaa kiyyaa hojii barachuu turre. Maashaallah. Abbaa kiyyaa maaliif naaf inni hojii deemne hiriyaa fakkaanne yookaan immoo jaalallee fakkaanne malee abbaa kiyyaa fakkaatu shabaaba jechuudha. Gaafii akka malee na gaafattee waan irra naa baasan ummaa biyya naa himtee turte. Ummaan yeroo jalqabaatiif ilmoon harkanne ammata jaha teessee jechuudha. Ammata jaha teessee yeroo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Afnaan Orootub. Egaa Afnaan Orootub arraantana qophii anaa dhufuu arraantana eenyu nuuf qabattee dhiyaatte yoo kan jettan taate arraantana qophii tiita anaa dhufuu irratti iftuu show takkii immoo maqaa abbaa isii booda gaafii irratti akkuma gaafattanitti isiniif kan deebisitaa ammaan kana immoo iftuu showiitu asitti isiniif argamaa jira jechuudha. Iftuu show baga nagiyaan anaa dhufuuti irratti affeeramtee argamte sinja. Akkasii duraan dursee sirna affeeroo kan itti galatoomi. Daawwattoota keessatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattootaa fi kabajamtoota Afnaan Oroo yookaan Marroo Show jirra jirtuun sinjaa. Akkasumas daawwattoota Afnaan Oroo hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Arraantana ayyaan asitti affeerraa asitti waan na affeerteef haa galatoomtu. Gaafii deebiif na dhiyeessite gaafii deebisii deebisuudhaaf qophiidha. Hanga gaafii deebii keenyatti nufaana turaan sinjaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya arraantana gaa qophiin keenya anaa dhufuu kana fakkaatti. Anaa dhufuu irratti iftuu show gaafiilee isin gaggaafattan gaafii babbareeddoowwanii fi waan ajaa'ibaa kan gaafattan tahaa gaafii san hunda isiniif deebisuudhaaf kan asitti naaf argamte tahaa mee yeroo gabaabduu tana booda nufaana turaan affeerraa keenya. Egaa intro gabaabduu booda walitti deebinee jirra. Mee iftuu show Oromiyaa badhaatu teettu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagiya qabdanii nagayni rabbii bakka jirtanitti isin haa qaqqabu gaafiin tiyyaa jette. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh sin jenna. Gaafiin tiyya takkaffaa iftuu ijoollee eessaati? Eessatti dhalattee sin jette. Obboleettiin tiyyaa haa galatoomtu gaafii siin hin deebisaafi ani Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu aanaan keenya Machaaraadha. Garuu bakki inni dhaladhee itti guddadhe magaalaa gudditti Agamtii jedhamtutti dhaladhee guddadhe. Agamtii yaani magaalaan san baadiyyaadha jechuudha. Eeyyuu baadiyyaadha. Intala baadiyyaati. Intala baadiyyaati. Maashaallah. Itti aansuudhaan mee maal sin jetti? Obboleewwan meeqa qabdaa dhiiraa fi dubaraa sin jetti? Ani obboleeyyan hangaan qabu. Ani ummaatiyyaaf hangafa. Obboleeyyan kiyyaa karaa ummaatiyyaa nama lama. Karaa abbaan kiyya dhiyoon tana fuudheen ilmis ilmaan sadii qaba. Waliigala jaartii biraarraa ilmaan jaha jechuudha. Karaa ummaatiyyaa ana wajjin nama sadii jechuudha. Si wajjin nama sadii gara haadha biraatirraanis sadii. Kan abbaan kee jaartii biraarraa dhalee fi kan ummaa keetirraa dhalee wajjin waliin nama jaha jechuudha. Ati intala hangafaati moo? Ani intala hangafaadha. Abbaa kiyyaa fi ummaatiifis hangafa. Abbaa keetiifis ummaa keetiifis intala hangafaati. Dhiira meeqa qabdan? Dhiira ummaan kiyya dhiira hin arganne. Dhalaa dubara sadii jechuudha. Dubara sadii karaa jaartii taanirraa dhiira lama qaban. Maashaallah tabaarakallaa dubara sadii fi dhiira lama. Eegaa mee maal sin jette sadaffaarratti afaan hagam beektaa sin jette ni bareeddaa. Keessattuu gowwummaa raayii kakkaakkaas. Okay, akkasii afaan hangaan beeku. Afaan abbaa sadiin beekaa Ingiliffaas dila siimiti waa xiqquma. Afaan beeku afaan Soomaleetii fi afaan Oromoo. Afaan Arabaa. Afaan Arabaati yaani namni waliin gadi beektu. Afaan sadeen sanii afaan sadeen sanii jechuudha. Okay, Alishoo Biyuutur Kajoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii jennaan gaafiin kiyya iftuu heerumte moo akkamii? Iftuu baay'een si jaaladha. Diraamaa san irratti baay'ee seeraan yeroo biyya keenyaa na yaadachiiftee sin jee. Heerumaa gaa booda kan waliin itti deebinu tahaa dura irratti isiniif hin deebisne jechuudha.
Mee diraamaa asirratti baay'ee si jaalladha. Heerumaa booda deebisnaa fi galatoomii seeraan hojjettee jireenya biyya teenyaa nu yaadachiistee jee. Waan namni hedduun keessaa dhufanii kennan jechuu turanii. Egaa Kariimaa binti Hussein teettu assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Iftuu qaalii toosin jetti gaafiin kiyya takkaffaa mudannoo kee kan mana barumsaa nuuf oodiisin jetti. Abbaa keeti moo haadha kee irra jaalattaa sin jetti. Dura mee ati nuuf deebisi takkaffaa. Tokkoffaa mudannoo mana barumsaa keessatti mudate. Kan nama kofalchiisu tabboon biroo si takka nuun hime jechuudha. Daawwattoonni mudannoo kana jechuudha abbaa kee wajjin qaba. Mudannoon abbaa kee wajjin qabu sun tamii lafa abbaa kee wajjin barachuu turre. Maashaallah. Abbaa kee maaliif naaf inni hojii deemne hiriyaa fakkaanne yookaan immoo jaalallee fakkaanne malee abbaa kee hin fakkaatu shabaaba jechuudha. Waan dura barachuu ture ammoo deebi'ee ana barsiisee galmaan gahuudhaaf kutaa takkarraa kaasee ilaa kutaa 8 ministiriin wajjin fudhate jechuudha. Sababa sanii magaalaa deemnee jira galamsoo jaanii galamsoo dheenee jira. Foormii kutaa 8 seenuudhaaf jechuudha. Machaara guutuu silaa galamsoo dheenee foormii guutuudhaaf. Ministirii seeqaan jechuudha. Ministirii. Suuraa ministirii san deemne. Uffata akka olii uffannee deemna. Qamisaan diimaa anis qamisaan kee diimaa isaa qofoon gurraattiidha. Anis gurtiin ija gurraattiidha. Yeroo ila foormii jechuudha. Ila foormii jechuudha. Amma osoo deemnu ijoollee galamsoo san na beekanii akka baadiyyaa deemnee warri isaanii galamsoo inni ijoolluma adeeran ta'u. Gina adda fagoodha. Amma san booda foormii guunnee warra keenyaan dubbisaa jee deemu jira. Ijoollee sana yeroo hundi bilbila wajjin haasaa. Sababa sanii osoo karaa hojii deemnuun harka qabannaa harka maaliif makiinaa sidhaa jee harka qabeenaan deema. Milkeetanii raanfadhu. Aayilaandii harka qabatee jimaas qabatee deema. Osoo deemnuun makiinaan jimaa dhuftee baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa guutuun. Na fuudhaan jaa yeroo hunda wajjin. Hanqar manni wayiin bitadha jee dukkaana seenee. Na qabanii tuma makiinaan na darbanii abbaa hiriiraatti qabanii. Naan kutaa. Amma shubeera bira na darbanii. Ijoolleen tun inni wayi abbaa kiyya jeetii wayi waan. Abbaa kiyya jechuu kana wayi waata kiyya isaan. Moo abbaa kiyya kaafan isaan. Bosoniin karaa jideemtu sun qabechaatu mana kakkabalaa. Na darban wayi abbaa kiyya jeetii wayi waadda. Abbaa kiyya tanaa hedduu maal jaa? Aayilaandii darbee jimaa darbee waraa jaallee. Makiinaa san taargaanaa qabaa waraa jaallee jee hurkaara kana buufataa ganama gisee zaafuriiti. Akkamitti waan hin hiraanfanne jechuudha. Jireenya kiyya isaan hiraanfanne. Awwee abbaa kiyyatiin bu'aa wayiwaata kana kiyya kana abbaa kiyya kana wayiwaata kiyya isaan. Waan gaasiin deeman sanaati abbaa kiyyaa. Namni garii wayummaati yoo abbaa kiyya wayiwaataani. Wayi abbaa kiyya bara abbaa kiyyaan jaa wayiwaata isaan jechuudha. Abbaa kiyyaas wayi waraa jaallee miyyootiin eelaa qotanii waraa jaallee jee makiinaa kana jala caachuudha. San booda dhaabanii gisee dhaaban makiinaa qabatee nu dhaqqabe. Gisee lolee ol fiigu bara abbaa kiyyaan jee. Amma ijoolleen beekan ijoolleen inni adeera ta'u. Rifatanii gabbaanii miila dhungatanii mataa dhungatanii. Anata duraa jideemtu badii qaba. Ifama isinii godhe jeeni. Irra kotee fi mudannoo san irraanfadhu jechuudha. Egaa mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo hedduu nama bohaarsisu nuuf himte jechuudha. Iftuushaa. Egaa gaafiin itti aantu maal jetti? Ati siin jetti abbaa keeti moo haadha kee irra jaalattaa? An abbaa kiyyaas hedduun hin jaalladha garuu namni haalaan jaalladhu ummaatii irra jaalladha. Ummaatii irra jaalattaa jechuudha. Gaafiileen asirratti dhiyeeffame filannoodha jechuudha. Filannoo sana dirqama deebistaa. Filannoon maaliidha? Dirqama deebistee jechuudha. Egaa mee shanaffaa irratti maal siin jette? Ayyaani moo ilillii irra jaalattaa? Dirqama tokko filadhuu osoo hin sobin. Isaan lachuu ija tiyyaa kan inni irra filadhee kan irra dhiisuu qabu. Isaan lachuu wajjin nyaannee hojjetu wajjin takkallaa ayyaanii fi ilillii irraa waan jijjiiruu hin qabu. Isaan lachuu hedduun jaaladha. Dirqama tokko filadhuu siin jette osoo hin sobin. Dirqama moo? Dirqama waan tokko filatte yaan ayyaan maan filadhee yaa rabbi illiin dhageessin gaa. Egaa itti aansuudhaan mee maal siin jette? Osoo siin jette dirqama ni duutamoo Mustafatti heerumtaa yookaan Muktaaritti heerumta siin jaanii lamaan keessaa namatti heerumtu dirqama filadhuu siin jette osoo sun. Yoon isaan lameen hin muranne niin du'a jechuudha. Gaafii muddii nama kutti.
Ahay an duarra Mustafa falachuun na wayya. Mustafa teerumta. Mukhtaaro. Nama tofa namu. Namu Aywa nama si tofa kuni beektaani. Egaa mee maal siin jettee jahaffaarratti iftuu siin jette meekaappii ofitti hin baay'isinii ammas uffata harka dheeraa diradhu siin jette kanuma gaafeen kiyyaa ayyaan mee caaltuu Muciyyoo warra sa'i jirtu sanuuf dhiyeessee jettee galatoomii gaafii bareedaa gaafatte akkasuma galatoomii meekaappii ittiin baay'isinii uffata harka dheeraa haatu galata guddaa na biraa qabda na gorsuu feetii fi amshir tana booda yoon baay'isee ni xiqqeessaa uffata qullaan kaaddes ni xiqqeessaa. Iftuu Nuuraa miidiyaa ta'ettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jennee jirra. Takkaffaatti ayyuu tiyya jabaadhu anis iftuun ja'amaa jette hedduun si jaaladha gaafiin tiyya iftuutiin jette. Maaliif si baasanii iftuu waan irra si baasan himii ani immoo waan irra naaf baasanii qabaa jetti. Gaafii akka malee na gaafatte. Gaafii akka malee na gaafatte waan irra naa baasan ummaa biyya naa himtee turte. Ummaan yeroo jalqabaatiif ilmoon harkanne ammata jaha teessee jechuudha. Ammata jaha teessee yeroo nuti yaadu hedduun ammallee ni dhaga'ama. Sanboota abbaa kiyyaa waan wal lolaniiti. Heera kalaas fuudhettee ni abbaa kiyyaa faqaddee jechuudha. Fuudhettee innis fuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Ammata jahuutiin ilmoon harkanne hiriyaan isaa warri hojii fuudhan hundi fuutee jechuudha. Sanboota manguddoon silaa isaa heeku ummaa diyaa isa dabaasuu dhufte san jechuudha. Du'aayii godhaniif. Waa haakama bakka dhaqeen qaba. Inni ilmoo raan harkanne ni haaji. Laa ni kan jenne ni fuudhaa jee ammata jaha obseef amma torbaffaa keessa jiranii fuudhii jetteeni dirqumaanti fuudhu jirti. Inni fuudhuun fee. Inni fuudhuun fee. Fuudhattee manguddoo kanatti yaamte hin fuusifnu sumaaf du'aayii goonaa jedhanii du'aayii godhaniif. Ummaa du'aayii godhanii sabboota ummaan tiyya. Isaan kana hojjaa biyya keenya san dhaabeetu maatiin jettee gaafa isa durii deeraa keessa ciisee mana kophaa jira. Kumaan ciisetti dhokaatii gubbaa kanaa ifaan tokko nagga darbameetti. Ifaa kana fuudheetiin dhokaa keessa kaadhee nama kana hunda dhoohisetti. Ifaa kana gad darbame kana uummanni kun immoo taa'ee du'aa godhu jira guutuun bu'anii jechuudha. Bultii isaanii bareedduu sana addamtii nu rabbiin immoo gidduutti uumii isaanii kadhatanii jechuudha. Halkanumsa wanni ifaa dhuftee fi uffata keessa kaadhee akkatti nama kanaan dheessaa itti uummanni. Sanboota Usmaan akka nama kanaan dheessuuti dammaqeetti. Bara manaa bakka kanaan arkeetti. Manaa ifaadhaan harkadheetiin akkasiin dheessu jira jettee. Isin hojjaa ol neexxeefiti seentee raftee manaa kana agartee du'aa uummanni immoo achi du'aa godhuuf jira. Yaa subhaanallah. Bara ifaa tokkoon akkatti argadhee okaatirra nagabbu'ee okaatii biyya baadiyyaa sana nagabbu'ee dheessanii dheessu jira. Ilmoo harkatteeni ilmoo teessan maqaan iftuu baafadhu jaanii jira. Duummanni sana. Achumaan ummaan biyya iftuu natti moggaatee mudannoo kanaan haimtee jechuun dhiyoon tan. Maasha Allah tabaarakallah asirraa waan hedduu kan barannee jira jechuudha. Maaliif yoo kan jettan taate dhiirtii amata torba guutuu namaa obsitus ni jirti kan obsines ni jirti. Du'aayiin manguddootis ni qeebalamti. Namni manguddoon si abaaruurra si eebbisuu wayyaadha. Namni tokko takki gizee jaalalti qabee takki gizee eebbamoo abaarsa fudhadhu gizee jaanii waan itti jiru san fiinxaan bahuudhaaf abaarsa filatu fa'aa jira. Saniifuu mudannoon ummaa ta'eetii barnoota hedduu nuu kennite jechuudha dhiiraa fi dhalaafu maashaallah dabalee ammallee yoo kan hortu taate rabbi haa kennuuf jenna dhiirallee rabbi haa kennuuf abbaa keetii hojii jirti. Hojii jirti namoota ilmoon harkannee. Si booda dalaalamuun booda hin harkanne jechuudha du'aayee saniin isin sadeen harkatte. Subhanallah rabbiin dandeettiin isaa akka fedhe sadarkaa hannaa ammallee farfaadha. Xiqqoodha ammallee akkasiin galtuun fedha. Jenno beektii gaafii bareedduu gaafattee gaafii isilleen iftuun maal irratti deebiin tun isiniif kennamteef. Iftuunis wanni iftuun irra baatee komantii jala nu barreessuu qabdi jechuudha. Gaafiin isii dhibbaraa dhibbatti deebisneef. Akkasii mudannoon teessee yoo takka taatellee hin beekamtu komantii jala deebisis hin jenna. Abdiin rabbii haja'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah baay'een isin dinqisiifadha. Iftuu fi ummu afnaan bareedduuwwan koo umrii nuuf dheeraadha. Hayyuu namaa ani gaafii hin qabu. Garuu rabbi waliin isin haa dhiisu nuuf jiraadha. Ummu afnaan garuu ani baay'een
dinqisiifadha jabaadhu. Abbalasa keenya Jabaa galatoomi. ofii abbaatu jabeeffata. Galatoomi rabbi waliin Galatoomii dhaadhisu du'aa nu godhuu hedduu keenya rabbi waliin dhaadhisu ammallee galata guddaa jala nu bira qaba. galatoomii. Gaafiin itti aantu Jamiilaa Sanyii Jawaar Muhammad jettu afnaan hedduu galatoomii waan hedduu irratti si jaaladhu miidhamuu shamarranii hin jaalattu dhabuu keetiif jettee hojiin kee hunduu nama boonsaa jabaadhu ammas yuutuubara Yaman hunda keessanuu tokkummaa keessantu hedduu na boonsaa nuuf jiraadha. Iftuu ummaaf naayin akkamitti wal bartanii siin jetti. Egaa umma afnaanin akkatti wal barre yeroo duraatiif akka yuutuubara waliin barre xiqqoo walitti dhidhaanneen isiin tun barre yaani gosa keetii nama keetiin beektuun baradhuun ijaalee namni naa himee ture akka namni naa hime saniinis itti dhiyaadheen baranneeni suutuma suutaaniin jechuudha bakka walga'iitti wal agarree achiin dubbisee rakkoon sarraa firadheen wal dubbisneeni sanboota kiseen itti dhiyaadhu nama gaarii ta'uusi isiin hojii naa'umtee hojii kanarra jabaadhu naan jettee haamilee naa kannitee akka nama ishee tokko obboleessisiitti finna qabdee akka asiin nageesse jechuudha akkasii wal barannee ayyaan galata guddaa na biraa qabdi haa galatoomtu akkasii wal barannee jechuudha akka ittiin siin wal barannee fi akka hojiin isiin itti naa'umteetti faallaa taate jechuudha. Egaa maasiin jettee gara fuulduraatti maal hojjechuu feetaa siin jetti? Duraatti maal hojjechuu feetaa? Gama fuulduraatti kan inni hojjechuu qabu kan inni kaayyoo as keessaa qabu namallee kaampaanii adda addaa banadhee hojiidhaaf itti hojjedhee itti beekamuun barbaada jechuudha. Yaa rabbi si hawwatu abdii fiqirtuu kajoo assalaamu alaikum umma afnaan hedduun si jaaladha gaafiin kiyya iftuu Yaman maaliif dhuftee sin Yaman kan hin dhufee fi guyyaa takka keessa buloo osoo hin ta'in kan isaan taa'u osoo hin ta'in taaribaan suuqii deemaaf hin dhufe imaltuun karaa deema jedhin keessa dhufe garuu imaltuun kiyya sannaaf hin mijjooyne asumaan jechuudha asitti hafee egaa Ayush Khan ta'etu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Umma afnaan tiyya qaalii baay'een jaaladha. Afnaan innaaf dungorduu I love you afnaan. Warroottan Yaman keessa eenyu dinqisiifattaa akkasumas eenyu akkaan jaalattaa takkarraa ilaan qasa deemuu. Gaafa ajaa'ibaati. Haala duraan dursee namni dinqisiifadhu Sa'iidoodha haa galatamu hedduu na bira dhaabbate hedduu na jajjabeesse Oromoo Yaman hunda bira dhaabbata inshaallah. San itti aansee lammaffaan ayyaanii sadaffaa ammoo inshaallah isaan hundaattuu walii galaniin godhaan namni sirri na bira dhaabbate isan lameen Sa'iidoo namni jaalachaa hin ta'u. Namni jaaladha eenyumaan himatu yaaba namni hunda ni jaaladha namni jaaladha itti dhiyaaddu eenyuma gaa. Hundi ni jaaladha. Egaa nama obsee jaanii takkaa jira. Tokkoffaan sumarraa kaase. Lammaffaa obsee saayibatii yasiini wajjin mana gallaani. Isanis hedduun jaaladha. San gubbaan deebii ililliinis ni jirti. Saayibatii ammas fuulaniinis ni jirti. Yaman erga dhufte hagam turtee jirtaa sin jetti. Okkee Yaman egaan dhufee ammaan tana. Itti arafaatu taazimtuun amata lammaffaa kiyya. Amata akkaafi cinaa jechuudha. Warra Yaman jiran keessaa eenyu ofitti yaamuu feetaa? Nama kanaan na aanetti. Nama kanaan na aadimee kan yaamu ayyaanumaan qabaan jechuudha. Okkee. Akka deebii kiyya guutuu naaf deebistuu kabajaa fi jaalalaan si eeggaa galatoomii ulfaadhu Oromootii yesin jaaladhaa itti galatoomii. Oromiyaa badhaatuu ta'etu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagiyaa qabdanii nagayni rabbii bakka jirtanitti isin haa qaqqabu gaafiin kiyya deebisnee jirra. Asmaa Jamaal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu gaafiin kiyya warra Yaman hunda tokko ijoollee Suudii tokkoon keessan ijoollee Suudii hidhaa jiraniif hin falmitanii jette. Lammaffaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaamii arrabsanii hin dubbanne diraamaa yookaan firaankii hojjettan dhiifamaa garuu gaafii isinitti guddiseetti obboleettii kanaa si deebisee jechuudha. Warroottan Suudii keessatti hidhaa jiraniif sagalee taanee jirra. Namni nurra aktiivistoota sagalee ta'es hedduu jira. Sheekottiin ta'e isaa 24 gabbaatee du'aayii gootii fi
irraallee nuti illee dubbannee jirra. Viidiyoo keenya jala deemtee kan laaltan ta'a. Itti aansuudhaan alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam nabiyyi keenya jaalatamaa fi kabajamaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nagiyaa fi rahmanni isarra haa jiraatu. Sheekootiin keenya babbeekamtuun gabbahanii irraa dubbatanii jiranii. Nuti illee akkasumatti fuula ifibbii keenyaa irratti gadda keenya ibsannee jira. Dhalaan takka ol baatee akkana jechuu hin qabdu jechuudha. Maaliif sheekootiin babbeekamtuun beekaan tokko gisee waa dubbate wallaalaan ni callisaa itti Oromoon. Saniifuu alimoonni keenya babbeekamoon ulamaayoon teenya irraa dubbatanii jiran umrii rabbi nuuf haa dheeressu jechuudha. Tuni gaafiin akkasii deebite abdiin qaba. Akkasii gaafii nutilleen si deebisuudhaaf sadii dheeressinee jirraan siin jaa. Jamaal ta'eettu assalaamu alaikum umma afnaan galatoomii sabboontuu teenna gaafiin kiyya ibtu jireenya kee keessatti maal jibbitaa akkasumas maal jaalattaas Jireenya kiyya keessa warreen jibbu miskiinummaan jibbaa. miskiinummaan feetu jechuudha. Eewa miskiinummaan jibbaa. Okay, akkasumatti maal jaalattaa? Jireenya kiyya keessatti. Jireenya kiyya keessa waan jaaladhu nama tokko kan wal jaaladheen. Abbaa manaa haa ta'u wal taanii jiraachuu jireenya bareedaan tasnaa waan sanaa caaluu qabu. Ruqiyaa ta'eettu assalaamu alaikum yuutuubaroota biyya hunda jiran keessaa warreen Yaman jiran baay'een dinqisiifadha. Baay'een isin jaaladha. Sababni zariidhaan gandaan wal hin qooddanii maashaallah gaafiin koo ibtu. Akkuma ayyaaniin baay'ee si jaaladha garuu masaanoo hin jaalattu. Ani immoo Safwaanitti heerumaa akkam jette. Sansiif deemtinaan deemtu. Habibatiitiyya Safwaanitti aadiidha yoo heerumtee. No aadiin hin jirtu akkuma himadhu akkuma himadhu akkuma himte wayyaa. Isiin waanuma aarsuuf jettee aadiidha. Uumaa rakkoon qabu uumaa waliin goonu. Masaanuun aadiidha uumaa rakkoon qabu. Siif nama biraan jenne garuu ayaa siif. Gaaffii kana naaf dhiyeesseef jechuudha. Khaalid teettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan kiyya ayyaan hedduus jaaladha. Ijoollee Yaman jirtu keessaa naaf jiraadhu waggaa kuma gaafiin kiyya ibtu eega biyya Yaman dhuftee deebisnee jirra. Erga biyyaa baate maaltu si gammachiisa maaltu si gaddisiisa asin jetti. Eegaan biyyaa bahee waan na gaddisiisu. Waa eegaan biyyaa bahee wanni na gammachiisu kaayyoo teetaniin biyyaa baheef sayyoon guuttadhee gammachuu takka. Kaayyoo teetaniin biyyaa baheef sana osoo hin galmaan hin geeyyoon karatti cabee anaaf gadda guddaadha jechuudha. Gadda guddaadha jechuudha. Egaa maal sin jetti? Akka affaratti umriin kee meeqaa osoo hin sabiin kan rabbisitti arku gaafiin kiyya kanumaa gara sanis. Umriin kiyyaas akkasumatti deebite umriin kiyya 20 amata bara haaraa kan 20 takkaa jechuudha. Umriin tee waggaa 20 takka ganaa seentaa jechuudha. Amata haaraa kana 20 takka. Wanta taabii kabajamtoota kiyya umriin muciyyoo sanaa gaa waggaa 20 takka seenuuf deemte jechuudha. Umrii si haa dheeressuu jaati du'aa godhaaf hin jaa. Itti aansuudhaan Nasiimaa nasii ta'eettu assalaamu alaikum umma afnaan baay'ee si jaaladha. Carraa kana nuuf kennuu keetiif galatoomii. Gaafiin koo heerumte moo hin heerumne? Heerumeetiin jira. Heerumtee jirta. Okay, mudannoo abbaa warraa keetii nuuf himis. Wallaahi mudannoo takka ta'e sin mudatte. Mudannoo kana hedduu yaadadhu. Yeroo biraatiin itti yaadee himaaf kana ammaan tana yaadadhu. Egaa hordoftoota kan kabajamtoota kiyya abbaa warraa isiitii wajjin mudannoo isii mudatte hin qabdu jechuudha. Mudannoo waa'ee jaalalaa irraa nuuf himis hin jetti. Waan jaalalarratti qonnaan jaalattee waan jaalalarratti qonnaan mudannoo isaa. Okay, waan jaalala nu qonnaan jechuudha. Mudannoo takkaan qaba. Mudannoo takkittiin qabu saniis yeroo taraa dura biyyarraa bahu mucaa tokko jaaladhee kan jira. Wal jaalanne san gubbaan deebii tokko jaalala deebisee jaalala gaafate jechuudha. Eegee na gaafate silaa namoo lameen jaalasi gaafate walii fiduun qabdu ani saalachuu bakkuma takkatti yaame jechuudha. Akka waan wal beekaniin see
wal beekanii seechuudha. Kanas jaalattee jirta Wanni kamisan. jaaladhaa kun na gaafate. Aha. Kana na jaalate maal Ayye. hedduu. Kan jaalatte kana ati waan jaalatteef yaamta. Kan jaalata kana hojii jaaladheettee deebisteeti. Umaa rakkoon qabu jeetumaan irraa eessa jirtanaan achiin jiran waan jeen kanaaf. Dhugumee. Kunoo eessa jirtanaan achiin jira silaa liffaadhaanii miti hin dhoyne jechuudha. Aha. Isaan lachuu bakka takka dhufan eenyu yaamtee naan jee. Isaan lachuun maa yaame maaliif nu yaamtee naan jee. Waan si yaame maaliif beeka duban eenyu jaalattee naan jee isaan jaaladhe eenyu kan hin jaalatu. Ana akkasumas baay'ee kabaraa takka naqqicee kutee beekte. Kabalaa takkitti isa hin raanfatu. Ana sabdaa duba jeessa qabale. Kunis asiin maaliif yaantaa jee gamanaan naqqicachuu isaan lachuu. Isaan lachuu dhabdee qabalamtee hafte. Kanin sila jaadu san ganaatti deebiin jeen naaf irra kutee kaan akkasi kutee kabalaa gurraa mirgaatiif gurbaa bitaa san hin raanfatu jechuudha. Mudannoo Gama lamaaniinuu jaalalatti akkanaa si mudate jechuudha. Egaa maal sin jette addunyaa kanarraa yoo maal argattee gammaddaa sin jetti? Addunyaa kanarraa waan hin argaddu aan qabeenya caalaa yoon ibaadaa rabbi qabaadee abbaa mana kiyyaatiin wajjin wal tahee wajjin jiraadhee naa caalaa hundarra. Egaa waa'ee meekaappii kana baay'isanii jiranii farihaa ta'ettu iftu yeroo meekaappii dibattu ofitti hin baay'isin jechuu barbaada. Akka habiibti galatoomii. Ayyaan Mahammad ta'ettu anaa miti gaayaa Ayyaan Mahammad. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagiyaa fi rahmanni rabbii yeroo mara isin irra haa jiraatu sabboontoota keenya takkaffaa mustariyaa fi kaamilaa keessaa takka filadhuu dirqama sin jetti. Wallaahi ani daawwattoota keenya kan jiru isaan yeroo takka wal agarramanii takka mana keessa walitti dhiyaannee hin beeku. Yeroo eenyumaan jaame. Nama sitti waliif gaakkarmatti osoo walitti hin dhiyaatin halaarraa nama isaan lamaan kan saaqasitti. Eeyywaa namni natti tolee walitti dhiyaannee nama takka takka walitti dubbisnuu diras kaamilaadhaan kaamilumaan jaa. Kaamila filattaa jechuudha. Hiramtee jettaa yoo hirame jaalallee yoo qabdaa jaalallee qabda? Ni qaba. Jaalallee ni qabda. Okay, Sa'idoo yookaan abdii keessaa takka filadhuu sin jaa. Gaafii jajjabduudha. Gaafii jajjabduu na gaafatani. Maali gaafii jajjabduu kan nama gaafatan qooda? Waan ati jajjabdu. Wallahi amma eenyuun filadha duba Sa'idumaan filadha jechuudha. Sa'idoo filattaa jechuudha abdii fi siwannaa keessaanis. Akkasumas isinitti hin dheeressu. Akkanaaf deebistan abdiin qaba. Ayyaan Muhammad jedhama. Akkanaaf deebistan isinitti hin dheeressu. Akkanaaf deebistan abdiin guddaan isinirraa eeggadha. Ayyaan Muhammadin jedhama jettee. Galatoomii gaafii deebisnee ummaafnaan maqaa koo hatte jettee garuu si hate moo si hate nama dhiyeessinii jettee. Anu shakkuttiin jira ayyaanuma na gaafateen sa'u jira ammaas gisee warruma yaman keessaa gaafii na dhiyeessite. La'anaa noora akkatti ummaafnaan maqaa koo hatte jettee garuu mana murtiin na dhiyeessin jettee kunoo nama sadii irra jira footoosi. Rakkoo amaneen jira. Itti aansuudhaan meemaatiin jaanii alii tehaa kajoo duraan dursee bakka jirtanitti nageenyi isinitti haa ta'u hamtuun isin hin argin khayriin isin hin nabrin jaa gaafiin iftishaa malee maqaa abbaan isii hin jiru hin beekamu iftishaa malee maqaan abbaa isii hin beekamu maqaa abbaa keetiin of hin Eeywa yeroo baay'ee namni keessaan na gaafatanii dhufanii nama hedduudha tokko lamaan ta'e takkaa maqaa maqaa kana takkaa himeen beeku iftuutti shaarran maqaan keessi beekaa iftuutti shaati maaliif iftuutti shaa baafattan jechuu warri tokkan walumaa galatti asitti isin deebisaa jechuudha. Maqaa akaakayyuutiiti maqaa abbaa keetiif akaakayyuu. Maqaan abbaa kiyyaa Ahmed Siraajoo Daawit. Ahmed Siraajoo Daawit. Walumaa galatti isin deebisee jira warra keessaa dhufee na gaafatu. Egaa lammaffaa irratti iftu heeruma maaliif diddee siin jaa? Akkasiin jee heerumuu maaliif diddaa? Qaamni dargaggummaa irratti ijoollummaa ni deemaa. Heerumtee jirtaa jechuudha. Heerumaaniin heerumuu dideefin? Heerumtee jirta. Egaa wanni heerumuu diddeef heerumtee abbaa manaa qabdi jechuudha. Fi haadha qabdi yoo qabaatte waaqayyoon umrii haa dheeressu jechuudha. Waan hin qabu alhamdulillah abbaa kiyyaas ni jiran jechuudha. Egaa deebistee jirti jaalallees ni qaba jettee jirti deebisnee jirra. Fuulduratti nama akkamii jaalachuu feetaas?
fuulduratti nama akkam jaalachuu feetaa. Nama akkam nama akkam jaalatta nama akkam feetanaan jettee nama na harkaan jenne nama namarratti hin dadallaane nama jechaan nama hin tuttuqne nama hangina ifii beekaa jechuudha. Namni garii nama akkasii hin jaami nama akkasiitiin jaaladhaa nama akkasiisanis namaan akkasii jaallu sanis argadeen jira jechuudha. Akkattee Yaa murteessee naaf ni jira jechuudha. murteessitee namni akkasii ni siif ni jira jechuudha. Jaalattee qabda. Okay, ayyuu koo gaafiin koo kanumaa galatoomis hin jenna. Gaafii akhiraati jechuudha tuni. Oromiyaatu kajawwaawu duraan dursee akka jirtu akkaan jiru jecha akkasumas hordoftoonni afnaan Orootuu akkam jirtan jenna. Gaafiin koo kan jalqabaa takkaffaa ibtuu erga diraamaa eegalte maaltu si mudatee sinidha? Eegi diraamaa eegalee waan na mudate yeroo jalqabaatiif diraamaa kana akkitti waraaban osoo idiitiin godhin akka nama waraabanii akkuma liivii waraabanii gadhiisanii seera jechuudha. An guyyaa tokko yoo akkasitti piraankii takka dalagadheetumaan akkasuma xaw godhee gadhiiseen jechuudha. Namni idiit godha. Sanboota maaliif idiitiin godhin naan jaan jaalala kiyya. Banuu malee namni takka irra gadi hin dhiisne jechuudha. Beeksisuudha. Sanboota haala kan idiitii waa hedduutu irraa eegama waan akkanaatti guutamanii jee mudannoo takkitti isinii qaba jechuudha. Sanboota viidiyoo sana haqee idiitii obboleessa keenya barsiise jechuudha. Egaa biyya namaa keessatti waan akkamiin dalagu? Biyya namaa keessatti waan hin daganneef yeroo jalqabaatti yeroo seenu biyya arabaa kanaan seenu afaan waan hin beekneef hojii mana madaamii seenee jechuudha. Hedduun itti cinqame afaan san barachuudha. Waa meeqaan balleesseesi akkaan ta'eetiin jira wanni hin dagatamne biyyarraa bahu walumaa galatti biyyarraa bahu. Biyyarraa bahuudha jechuudha. Egaa maamaatu isin jee takkaa osoo waa hin nyaatin akkasumas bishaan hin dhugin sa'aa 24 teessee beektaas? No, hin teenye jechuudha. Taarii beekalee hin teessu. Eega diraamaa eegalte gaafiin jaalalaa siif dhiyaattee xiqqaatullee aartii Oromoo guddisaa jirtaayii siin jee. Namni gaafii jaalalaa siin dhiyeesse. Ni jira garuu ni jira. Namni gaafii jaalalaa siin dhiyeesse jechuudha. Mee maal siin jee yeroo diraamaan eegalinii fi amma akkamitti ilaaltaa? Siitu garuu aartii irra dhufe moo aartii karaa kee dhufe? Aartii karaa kee dhufe. Aartiitu karaa kee dhufe moo atiitu karaa aartii dhufe? Okay. Akkasuma aartii karaa kee dhufe jechuudha. Akkamitti dhuftee yoo jettan obboleessa kee tokko jira an takkaa diraamaa siniin hojjedha jees yaadeen beeku. Duraan ni sirba fa'aa yaada malee diraamaa kana takkaatti yaadeen beeku. Haa galatoomuu namni karaa akkaan diraamaa hojjetu akka chaanirratti dhufu na godhe obboleessa kee tokko elama walii jaaniin masri jechuudha inni. Isaatu jechuudha waan kana akkana hojjechuu qabdaa jee chaanala banee naaf kanneen jechuudha akkaan hojjetu na godhee jechuudha. Saniifuu osoon itti yaadee itti dhufin isaatu qopheessee karaan akkaan karaatti deemu na godhee jechuudha. Na dhuftee. Obboleessa kee. Waa elama walii jaaniin masri jira kaayiroo. Obboleessa kee turuu osoo hin taane firaree. Ilmaan adeeranii. Ilmaan adeeranii jechuudha. Obboleessi elamoo alii kajaariini fireesiitii ilmaan adeeranii akkuma obboleeyyanii wallaalanii hordoftaa fi kabajamtoota keenya. Gaafii deebiin ta'ee ta'arraan kanaa ta'anaa dhufu gara xumuraarra geenye jira. Mee ibsu aarsaa kee qaalii yeroo ta'e qaalii dabarsitee asitti nuuf argamuu keetiif galatoomi. Waamicha keenya kabajjee aarsaa kee qaalii gaafii deebii anaa dhufu irratti kan argamte hedduu galatoomi siin jenna. Waan dhaamsa waan qabdu yoo kan jiraate daawwattootaaf nuuf dhaamis. Okay. Dura dursee galatoomi siin jaa. Carraanaaf kannite gaafii deebii kana na fiduudhaa fi akkasumas daawwattoonni naan Oroo gaafii na dhiyeessitanii ani deebisuu guyyaa keessanis galatoomaadha. Akkasumas atis galata guddaa na biraa qabdaa karaa anaa dhufuu keetirra na dhiyeessuu keetii fi akkasumas warreen ganaadhaaf isin dhiyeessituufis narra fakkeenya guddaadha. Na duraas nama hedduu dhiyeessite na boodaas nama hedduu dhiyeessuudhaaf qophiin ta'arraan kanaa anaa dhufuu tara fakkaatti jechuudha.
Namni isin feetan kan isin dhiyeessutaa komantii jaluu barreessaa. Namni immoo qophii anaa dhufu sanatti aanee isin dhufu Safwaan Mahammad Amin kan ta'utaa komantii jalatti nuuf barreessitanii jirtanii. Itti aansuudhaan galatoomaa nama biraa kan isin qabadee dhiyaadhus komantii jala nuuf barreessaa isin jenna. Akkana gaaffii deebii ta'ee ta'arraan tanaa asirra raawwatamti. Waan daawwataniif galatoomaa jajjabeessaa. Ibsu shawullee dhaqaatti subscribe like share godhaa diraamaa garagaraa waan adda addaa irra gallakkistee jirti. Akkana isin jenna galatoomaa.